Akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa koodha amma yeroo oduu waliin abdii waqbayyanaa. Lolaan laga Awaash naannoo Oromiyaa fi Affaar keessaa namoota 92,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Yaa'a lagichaatti torbeewwan darbanii eegalee balaa lolaa mudateen jiraattonni hedduun naannichaa buqqaaniiru. Naannoo Oromiyaa Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Daawuu Iduu, Shawaa Lixaa Aanaa Ejeree, Shawaa Bahaa Aanaa Liibambooraa, Adaamaa, walakkeessa Aanaa Fantaallee fi magaalaa Matahaaraatti balaan lolaa mudateera. Naannoo Affaar Aanaalee Ambiiraa, Astaayaa, Duftii fi Afaan Boottis balaan lolaa mudachuun itti gaafatamaan waajjira misooma yaa'a laga Awaash obbo Abbajjeen Mangashaa Faanaatti himaniiru. Lolaan kun namoota 72,000 kan buqqise naannoo Affaar irraa yoo ta'u namoonni 20,000 ammoo naannoo Oromiyaa irraayi. Oolmaa dhaddacha kaleessaa Hamzaan Booranaa waan dhaddacha irratti dubbate keessaa ani nama nagaa labsaa ture reefa saamtan namni sababa keessan lubbuun hobba'e walitti bu'iinsa tolchitan jedhanii nu hidhan kun waan ceeraati waan fokkuu sabaa fi saba amantiif amantii walitti buusuuf haalli ani keessatti dhaladhee guddadhee naaf hin eeyyamu seenaan kiyyas kana miti ani gaazexessaa fi aktiivistii ta'ee waggaa 7 oliif nagaa labsaan bahe sagantaa 1,000 ol dalagee nagaan lallabe ani amantiidhaan illee nama walitti buusuu hin danda'u anu maatii kiristaana ortodoksii irraa gara musliimaan dhufe maatiin kiyya kiristaanaa fi musliima jaalalaan wal keessa jiraatu Boorana lafa amantiin waaqeffannaa fi sirni gadaa itti jajjabaate keessatti guddadhe har'a garuu mootummaan anaa fi hayyoota kenna akka Jawaar Muhammadii fi Baqqalaa Garbaa hidhee olola guddaa miidiyaadhaan nuufi maatii keenya irratti oofaa jira. Sababuma kanaan maatiin keenya sodaa nageenyaa guddaa keessa seenanii mana jijjiiraa jireenya baqattummaa gadi ta'ee jiraachuutti jiru. Ammas kan hin jedhu mootummaan nu hidhuun waan buusu tokkollee hin qabu. Furmaata rakkoo kanaa siyaasa keessaa argamte malee dhaddacha kanarraa miti. Marii haqa qabeessa qofaatu furmaatatti nu geessa. Kana malees obbo Baqqalaan Garbaa kophaa keenyatti hidhamnee jirra. Guyyaas galgalas nutti cufamee turra. Namoota waliin akka waliin agarree taasifamaa jirra. Mana fincaanii yeroo deemnullee iddoon itti turru ni cufama jechuun himan. Kana malees konkolaataan isaanii yeroo to'annoo jala oolanitti qabee amma ammaatti akka hin gadhiifamne himan. Dhimma ugguramuu herrega baankii ilaalchisee lakkoofsi herrega baankii isaanii kan haadha warraa isaanii kan ijoollee fi firoota isaanii ugguramuu isaatiin maatiin isaanii rakkoof saaxilamanii akka jiranis obbo Baqqalaan dubbataniiru. Gama biraatiin ammoo eegdonni Jawaar Muhammad namoonni 9 haala fokkisaa dhukkubaaf isaan saaxilu keessatti qabamanii hidhamanii argamu. Kutaan itti hidhamanii jiran mana fincaanii fi shaaworiin kan wal qabate ta'ee dhangala'aan keessaa bahu gara kutaa keessa jiraniitti gadi coba. Manni fincaanii ifaa waan hin qabneef namuu mana fincaanii keessatti bobbaarra ejjetee gara kutaa hidhamaniitti deebi'a. Kunis dhukkuba biraaf isaan saaxilaa jira. Haala ulfina namaaf hin tolle keessatti hidhamanii argamu. Mormii Oromoonni biyya alaa jiraatan mootummaa Itoophiyaa irratti godhaa jiran ciminaan itti fufee jira. Hawaasa Oromoo biyya Noorweey magaalaa Osloo jiraatan gargaarsa mootummaan Noorweey mootummaa Itoophiyaaf taasisu mormuun lagannaa nyaataa ministeera dhimma alaa Noorweey fuulduratti eegalan akka jiraattonni ibsanitti jimaatu hiriirri mormii guddaan paarlaamaa biyyattii fi ministeera dhimma alaa fuulduratti erga adeemsifamee booda gara Noobel Sentaritti imaluun badhaafni nagaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif kenname akka deebi'u gaafatan. Kanumaan wal qabateessa hawaasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Berliin keessatti imbaasii Itoophiyaa biyya Jarman ugguruun mormii isaanii dhageessisaa jiru. Kana malees hawaasni Oromoo Ameerikaa Seetil jiraatan Waashingtanitti hiriira mormii geggeessaniiru. Durbi xiqqoon Musebbaa Xahaara saasa mootummaatiin mana keessatti ajjeefamte. Daa'imni jiraattuun godina Harargee Bahaa magaalaa Haramayaa Musebbaa Xahaa mana keessa otoo teessuu rasaasa humnoota tika mootummaa dhukee mataa ishee karaa duubaa rukutuun lubbuu ishee dabarsee jira. Weerarri hoomaa hawaannisaa ji'a fulbaanaa keessa Itoophiyaa fi Eertiraatti ni hammaata. Hawaannisa arfaasaa keessa wal hore irratti amma tarkaanfiin ittisuu cimaatu fudhatamaa jira. Haa ta'u malee hoomaan hawaannisaa guddaan naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti uumamaa jira. Ammas gurmuun hawaannisaa hin guddatiin baha Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessa jira. Kunis birraa gara Keeniyaatti godaanuu ni danda'a. Weerarri hawaannisaa ji'a fulbaanaa keessa hoomaa heddumminaan qabuun Itoophiyaa fi Eertiraatti ni mudata. Itoophiyaatti gabaasa qorannoo sa'a 24 darbeetiin namoonni 1,105 dhibee COVID-19 qabamanii namoonni 18 ammoo lubbuun darbanii jiru. Oduun fulbaana 3 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata waan waliin turtaniif galatooma.